ilma koo sin jaaladha. Dhala koo sin jaaladha. Kabajamtoota dhaggeeffattoota qophii dambalii jaalalaa nagaan keenya bakka jirtanitti sinaa ga'uu jenne. Egaa akkuma isinis yeroo hunda sa'aatii kanatti eeggattan qophii dambalii jaalalaatiin xalayoota keessan qindeeffannee as baaneeti jirra. Qophiin dambalii jaalalaas qabiyyee isaatiin jaallachuu, jaallatamuu, jaallatanii dhabuu, jaallachuuf barbaaduu fi kanneen kana fakkaatan hunda of keessatti hammattee xalayaa isin goleewwan Oromiyaa arfan irraatii nuuf ergitaniin miidhagdee gurra keessan isin ga'uudhaaf qophoofteeti jirti. Egaa kabajamoo dhaggeeffattoota keenyaa nutis abbootii xalayaan dabaree isaanii eeggatee ga'ee fi xalayaa qabannee dhiyaanneeti jirra. Qophiin dambalii jaalalaa karaa ittiin jaalala haadhaa, jaalala abbaa, jaalala biyyaa fi jaalala hiriyaa ittiin ibsatanidha. Egaa obsi karaa qophiilee keenyaatiin namoonni hedduun jaalallee isaanii argatanii akka itti araaraman kanneen mufii walirraa qabanillee qophii kanaan egaa hedduun isaanii akka milkaan nu biraatiin gaati kan jirani. Nutis egaa guyyaa tokko qophii kanaaf keessummaa akka isaan godhannu abdii qabna. Eeyyeen egaa namoonni xalayaa gara qophii dambalii jaalalaatti ergatan yeroo hedduu kan walloolee walitti araarame kan jaallates jaalallee isaa argateeti yeroonni bilbilee yaada nuuf kennutu heddummaata. Haa ta'u egaa namoota kana bakka isaan jiranitti barbaannee dhaggeeffattoota qophii dambalii jaalalaatiif akka dhiyeessinu waadaa isiniif galla. Akkasumallee namoonni haga ammaatti karaa qophii dambalii jaalalaa faayidaa garaagaraa argattan kan jaallattanii dhabdan deebitanii kan argattan kanneen ammoo walloltanii deebitanii walitti araaramtan fi kanneen kana fakkaatan toora bilbila keenyaa fi karaa lakkoofsa saanduqa poostaa keenyaan lakkoofsa bilbilaa keessanii fi bakka jireenya keessanii yoo nuun geessan bakka isin jirtanitti dhufnee isin haasofsiisuutiin deebii isin argattanii fi haala kamiitiin akkasinitti walitti araaramuu dandeessan. Kanaa booda qophii dambalii jaalalaafoo yaada maalii qabduu isa jedhu gaaffii keenya nuti guyyaa sana qabannee isiniif dhufnudha. Agasittu karaa toora bilbilaa keenya yaada keessan nuun ga'an ergaa keenyadha isiniin jecha qophii dambalii jaalalaa har'aaf ammoo xalayaalee goleewwan Oromiyaa arfan irraatii nu qaqqabanii qabannee kan isiniif dhiyaanne an obsii filee. Ani immoo kootii tarrafaatii. Egaa isinis qophii keenya hordofaa gara xumuraatti bashannanaa ittiin barachaa nu waliin ta'a. Haga'u nagaan koo kan onnee korraa madde kan akka lubbuu kootiittis jaaladhu jaalallee too bashii abbeetiif jaalallee ko wanta hunda duraa nageenyi waaqayyoo siifaa baay'atu. Itti aansuudhaan immoo yaada bicuu kan taate garuu lafee namaa seentee dhiiga namaa booressitee onnee dhala namaa teessoo kan godhattee waan maqaan ishee jecha jaalala jedhamuun ibsamtu tokkon siif hima. Wantin jedhee siif jalqabu baay'ee natti ulfaata. Haa ta'u malee seera uumaa ta'ee abbootaa fi haawwan keenya irraa darbaa kan dhufe waan ta'eef hamma danda'ameen siif himuu yaala. Bashii koo erga onnee koo seentee dhiigaa fi foon kootti makamtee guyyoota dheeraa fudhataniiru. Haa ta'u malee kana jedhee ibsuuf wantoonni na daangessan hedduudha. Safuu hawaasaa, yeroo, bakka, haala jireenyaa, ilaalchaa fi hubannoon kiyya fa'a turan. Atis yaada koo erga hubattee booda akka nama barateetti yaaddee jechoota ifaa ta'aniin tolee jettee deebii kanaaf laatte. Jaalleetoo erga waadaa waliif seennee jireenya jalqabnee booda garuu wantoonni jaalala keenya adda baasan baay'achaa dhufan. Lubbuuta waan hedduu nuun jedhani, maqaa hedduus nuuf baasan, maqaa hedduutiinis nu waaman. Garuu anis atis bakka hin qabnuuf turre. Adeemsa keessa guyyaa tokko fedhii isaanii guutteefii ture. Innis gaafa guyyaa 27 ji'a ja'affaa bara 2006 ture. Waanin jirreen sammuu kee guutani, dhugaa soba sitti fakkeessani, anis abdiin kutne. Garuu gaafa guyyaa 15 ji'a lammaffaa bara 2007 magaalaa Sireen dhufe. Yoon dhufuu mana obboleettii koo jirta. Maaliif akkan dhufe na gaafatte? Akkan baay'ee gaddee jiru hedduu siif ibseetiin bahee deeme. Atis baay'ee gadditee gara mana keetti deemte. Akkuma mana kee geesseen ergaa gabaabaa naaf ergite. Koottuu kan naan jette ture. Ani tole jedheen dhufe. Sobni yoomiyyuu dhugaa akka hin injifanne natti himtee biyyee malee akka wanti tokkollee adda nu baasuu hin dandeenye waadaa baraa baraa naaf seente. Anis siif seene. Bashii ani hanga lubbuun koo jirtutti sin jaalladha. Atis akkasuma natti fakkaata. Jaalleeto Waaqayyo fayyaa kee fayyaa gadamsaa, umurii kee umurii arraagessaa siif haa laatu. Du'a na oolchite
seenaa koo geeddarte bashiyyee eenyuun si qixxeessa reegaa bakka jirtutti nagaanaaf ta'e lubbuu ko jaalallee kee tasfaa'eedha aanaa siree irraa jaalallee koo kan hanga lubbuu kootitti si jaalladhu kan godina Arsii aanaa Doddotaa ganda dirree qiltuutti argamtu bashii yookaan burtukaan abbeetiif. Ani sindiisu jedhee asitti sitti baasee hagaa. Ani sindiisu jedhee asitti sitti baasee hagaa. Deddeebi'ee mana kee baay'ifna warri kan kee natti baasa maqaa. Deddeebi'ee mana kee baay'ifna warri kan kee natti baasa maqaa. Foon kootu foon kee irraa margee, lafee kootu lafee kee irraa ijaarame, hidda kootu hidda kee irraa cite. Ulfa raajii ta'een ji'oota 12 guutuu gadameessa kee godoo jireenyaa godhadhee keessa jiraadhe. Hiddaan dhuura keenis osoo hin dafqinan soora lubbuu argadhee bilisa soorame. Hedduutu raajame, hedduutu gungume, hedduus ni qummaade. Isheen ulfa miti lakkii ni gabbatte. Maaliif hin deessuree daawoo qaqqabde birayyuu dabarte jedhe hundi dubbii ijoo godhate wal harkaa bubbutee mammaakee taphate. Warri rakkoo kee rakkatan warri dhiphuu kee dhiphatanii fi dhukkuba kee dhukkubsatan garuu mana yaalaa dhaqimee ilaalamimee maaloo yaalami tarii falas ta'uu faloos mee faladhu jedhanii malasiif dhawaa turan. Ati garuu mana yaalaas hin deemne. Manni yaalaas hin turre. Raajiis hin raajjanne raajichis siif hin dhufne. Leeyyuu malee obsaan waggaa tokko guutuu na baattee gaafa guyyaan ga'u mixxirfattee wixxirfattee ciniinfattee ciniinnattee na deesse hibboo namaas deebii laatte. Yericha ni beekuu baadhus dhagayeera. Guyyicha yeroo ulfi shakkame dhugaa ta'ee nama ta'ee dhalatu namuu amanuu dadhabee si eebbisuuf osoo hin ta'in dhalachuu koo arguuf namuu nama ta'uu koo baruuf jamaan mana guute. Si'iin baga of galtee baga rabbiin si gargaare siin jedhu anaan garuu muudha lafarroo. Ayyaana dhabeettii jedhee kan na arrabse malee namuu ol fuudhee kan na hammate kan na dhungate hin jiru. Ati garuu hin leeyyaane nas hin mufanne. Sirgaaf aannan harma keenaaf mirgistee jaalala haadhummaan na hoosifte. Harme ati deessee hedduuf gammachuu laattus ofii keef garuu gammachuu hin argan. Soora deessuus dhabdee dukkana gaddaa keessa na hammattee ulmaa ciifte. Yaa guyyaa sana abbaan koo inni dhala akka nyaataa beela'e akka bishaanis deebutee daa'imman namaa ol fuudhee hammatuu fi qabee dhudhungataa ture. Dhalachuu koo arge malee akka hawwii isaa dhungatees nan quufne hammatees nan guddifne. Carraa dhabee anaa fi sii walitti dhiisee balaa tasaa isa mudateen addunyaa kanarraa godaan. Osoo dhalachuun koo hafeeyyuu dhugaayyuu akkuma namni naan jedhu sanaa ani ayyaana hin qabu ta'innaa laata natu isa dhiibee laata. Deessee koo osoo hin dhalatiin qofaa kee garaatti na baatte dhalannaanis na guddisuuf qofaa kee imaanaa fudhattee imala eegalte. Na guddisuuf jettee wanta tintaan hin jiru. Akka dhiiraa camaddee qottee facaaftee hidhattee haamtee dhooftee calleessitee callaa galchite. Akka dubartiittis callaa gumbii hammaartee daaktee tolchitee naaf laatte. Anaaf gaarii yaadde gaarii naaf hawwite. Mana barnootaa na galchuuf na barsiisus hedduu dhadhamaate. Harmee koo tirattee tabba baatee hurraa guurtee qoraan baattee laga buutee gufuu quutee. Cilee gubdee cilee baattee guddaa fi xiqqaa firaa firiyaan hedduutu waamee si ergate. Harmee koo meeqatu aaree si ifate. Warri siin jedhee warri si ifate. Yaa irraanfatu malee anii fi ati yoomiyyuu hin dagan. Na yaadadha yericha yeroo ati qoraanii fi cilee baattee gabaa geessitu ani immoo wandaboo kee qabee si jala qurquree si faana deemu sanaa. Na yaadadha. Warra haadha qoraanii warra haadha cilee jedhee si waama hedduun. Ati garuu haadha qoraaniis haadha cilees miti. Haadha kootii haadha seenaa. Anaaf jettee jaalalaaf kabaja dhabdee
jibbamtee anaaf jettee namaa gadi taateem harmee koo jaalalaaf kabaja dhabdee jibbamtee kan biraa yaa hafuuti. Obboloonni kee warri anaaf eessumaayyuu si jibbani. Silaa duutee namummaa buuftee mee mucaa kana namatti kenni. Ofiifis ni guddatti siinis ni gargaarti siin jedhan. Ati garuu boossee imimmaan kee lolaastee lakkii eenyuufuu hin kennu eenyuyyuu hin fudhatu imaanaadha imaanaa hin haalu adaraadha adaraa hin nyaadhu jettee jaalalaaf aantummaa kee natti agarsiifte. Harmee koo deessee koo ati nan nuffine nan jibbine nama rarfattee na jaalattee anaaf jecha daandii hedduu deemte. Dhukkubsattee hin ciifne nuffitee hin dhiifne. Yandoo gannaan deemtee roobaan dool'oftee dhoqqee seentee bacaqee laaqamtee buna awwaaraan deemtee aduu saafaan waadamtee dhukkee bunaas dibattee halkan deemtee guggufattee obboroo baatee qorra bariin gubatte akkaa fi haqaan anaa ishee har'aa kana guddifte. Egaa yeroo sitti nama dhabnus Waaqayyo nu faana ture. Waamicha kee siif owwaatee kadhaa kee siif dhaga'ee gadda kee siif hubatee imimmaan kee argee anaanis milkeessee nama har'aana godhe. Harmee koo dhamaatuu koo milkoofteetta. Warri abdii si kutachiisan hunda injifattee milkeefteetta. Ani intalli kee isheen jibbamtee fi isheen atis wajjin jibbamte milkooftee dukkanni guddaan ifa qaraan mo'ameera. Egaa harmee koo hundiyyuu ni darba. Guyyaan har'aa guyyaa eebba kooti. Yeroon 60 fuulduratti badhaasa bara barnootaa yookaan akaadaamik awwaard badhaafamu. Ati haati koo haati injifannoo sababbii maallaqa imaltuu dhabdee fi guyyaa addaa kana na biratti argamuu dadhabuu keetiif qofa gadda natti uffise. Garaa koo gubee na waadus injifannichi kan kee waan ta'eef obsaan darbeera. Ati haadha injifannooti. Baga gammaddee harmee koo. Kana booda warri si jibban si jaalatu, warri si tuffatanis si kabaju, si sodaatu. Haadhaayyuu jedhanii si waamu malee haadha quraaniif haadha cilee jechuun hafeera. Imimmaan kee anaaf jecha dhangala'aa ture ni qoora. Kana booda natu si baata. Natu oolmaa ati naaf oolte siif deebisa. Bara jireenya koo siifan jiraadha. Yoon oolmaa kee dagadhee si gatee fi si gane umuriin kiyya akka gabaabbatu. Yoon siif ta'ee fi siif jiraadheef ammoo umuriin kiyya akka dheeratu Waaqayyoon kadhadha. Harmee koo umurii arraa keessaa siif haa kennu. Haadha kiyya ishee ciniinfattee ciniinnattee obsaa fi dhoskaan na guddifte. Godina Kibba Lixa Shawaa magaalaa Walisootti kan argamtu Iftiyoom Bayiraatiif intala kee yuunivarsiitii Finfinneetti argamtu Dr. Seenaa Jireenyaarraa. Si haa ga'u nageenyi koo malkaa ce'ee burqaa bahee gaarreewwan irra naanna'ee sulula tarkaanfatee konkolaataa keessaan goree karaa raadiyoo Oromiyaa qophii dambalii jaalalaatiin iddoo maatii jirtutti gurra kee biraan naaf haa ga'uu kan hin jedhu jaalallee koo jaalatamtuu fi kabajamtuu kan taate kanan akka lubbuu kootitti ishee jaalladhu har'as jaallachaa kanan jiruu fi booris jaallachuu kanan hin dhiisne xaayibaadhaaf mee dhaggeeffattoota dambalii jaalalaa. Namni baay'ee jaallattaa yoo isin dhiisee mala ittiin garaa kutachuu dandeessa yoo qabaattan mee naaf dhaamame. Ani karaa koo waanan jedhu waanan godhuu fi waanan dubbadhu wallaaleetiin
jaalallee koo kan akka eebootti onnee koo waraanee jiru kana ofirraa buqqisee gatuu waan hin dandeenyeef jaalaluma ishee kanaatiin rakkachaa jiraachuun filadhe. Maaltu beekaa akkuma carraa ta'e immoo guyyaa tokko immoo yaada jijjiirrattee gara kootti deebitii ta'aa jedheetiin obsaatiin immoo ishee eega. Isheen deebi'uu baattus garuu ani jaalala ishee waan dhiisu natti hin fakkaatu. Xaayibaa koo maali garuu akkam akkan si jaaladhu hin beektu? Ijoollummaa korraatii kaasee hangam akkan si jaaladhu ni beekta. Boodarras jireenya jaalalaa keessa erga seennes hangam akkan jaalala keetiif miidhamu ni argitaas ni beektas. Kana hunda bira tarkaanfattee jecha namootaa fudhattee anarraatii adda ba'uun gaarummaa ta'ee akkamitti akkan sitti argame naaf hin galu. Xaayibaa koo ni yaadatta yoo taate yeroo jaalala waliin dabarsaa turretti ani siif jechan dhaban ture. Yeroo tokko ija koo, yeroo kaan ammoo lubbuu koo, yeroo kaanis Xaayibaa koo jedhee si waamee jaalalan siif qabu siif ibsan ture. Har'as ati adda narraatii bahi malee jaalalli kee adda waan narraatii hin baaneef jechoota duraan ittiin si waamuu har'as ittiin si waamuu hin dhiisu. Ija koo ati numa jirtaa garuu nagumaan. Maali nama jaalala hanga kanaa waliin dabarsanii miti. Namni guyyaa tokko wal arganuu salphaatti akkatiin irraanfatte kanatti wal irraanfataa laata? Maali garuu maal taanaan jaalala kufachisuu barbaadde? Jireenya mi'ooftuu ansi faana eegalee jiru kana maaliif addaan kutuu barbaadde? Oduun nama akkamittiin si mo'achuu danda'e? Xaayibaa koo guyyaa ati akkanan jaallanne natti himtee fi anarraatii adda ba'uu kee guyyaa ati natti himte irraatii kaase jaalala keetiin ala jiraachuu waan hin dandeenyeef odoon si arguus nagaa argachuu waan hin dandeenyeef godina Arsii irraatii ka'een naannawaa Oromiyaa keessaatii ba'ee Jijjigaatti gale. Amma kunoo jaalala kee achi taa'ee yoon obsinaaf wayyaa jedheetin magaalaa Jijjigaa taa'aa jira. Jaalallee koo ati garuu bakkumatti dhalattee guddattee godinuma Arsii xixiqqaa keessa jiraachaa jirta. Xaayibaa koo ija koo lubbuu koo isa kamiin si waamu ni jiraa laata jechi biraa kan ittiin ani garaa kee laaffisachuu danda'u? Jechuun ani amma tarreesse kun hundi isaanii yeroon si jaalachaa ture sana keessatti warreen ani jaalala koo siif ibsuu itti fayyadamaa ture waan ta'eef yoomuu isaan irraanfachuu hin danda'u. Xaayibaa koo ammallee lapheen koo simaaf madooftee jirti. Ogeessi fayyaa laphee koo jaalalaan madooftee fayyisuu waan hin argamneef ati miti koottuti laphee koo ishee siif madoofte kana ofuma keetiin fayyisi. Yoo siin ta'eetiin ala akka hin fayyineen sirriitti hin beeka. Kanaafuu jaalallee koo haga ammayyuu ani si eegaatiin jira. Jaalala keetiif ammas bakka hin qaba. Lapheen koo jaalala kee simachuutiif har'a boor odoo hin jedhiin yeroo tokko odoo hin kenniin si eeggatti. Akkati deebitee dhuftee laphee koo jaalala keetiin madoofte kanas akkati naaf fayyistuu abdiidhaan eeggachaa jirti. Jaalallee koo sin jaaladha. Yoomillee si jibbuu hin danda'u. Jaalallee kee kan yeroo hundumaa si jaallachaa jiraatu magaalaa Jijjigaatti kan argamu Habiba Damidha. Jaalallee koo duraanii kan isheen an jaalallee ishee ta'uu irraanfatte. Kan ani immoo hanga ammaatti akka isheen jaalallee koo taatetti yaadaa jiru Xaayibaadhaaf. Amma yoonaa anjiroota goota tamarraa sinna miidhee sinna moo'ee anjalatteen beeku kan biraa jiruu koobaati wal beena rakkoon nammiina takkumaa wayyaa bareeda nakkootu gakkii kan kee kun addumaa jiruu koobaati wal beena rakkoon nammiina takkumaa wayyaa bareeda nakkootu gakkii kan kee kun addumaa. Jaalala waaqatu uume kaleessa ture har'as jira borus ni jiraata. Waaqayyo akka namaa miti dubbatee hin haalu kennees hin gaabbu badhaasee hin hinaaffu waan uumees hundaafuu walqixa uume. Jaalalas taanaan tokkoof kennee tokko hin dhoowwanne tokkoof laatee tokko hin beelessine tokko baasee tokko hin dheebossine hundaafuu tola walqixa arjoome. Kanaaf ta'innaa laataa kanan si jaaladhee atis na jaalatte. Sin jaaladha jettee dubbachuu dadhabdee lallaafte dubbachuu dadhabdee sodaatte ilaaluu dadhabdee duddunuuffatte lallaaftee dhugaan si jaaladhee siin ganuu siin gatu onnee koo siif kenne hodhu onnee koo kunuunsiinaaf qabii qananiinaaf kaa'i jettee
garaa na booressite, qalbii koos boojite. Anis sin gufachiifne, sin mufachiifne, tole jedheen balbala onnee koo siif bane. Mootii jaalalaa si godhee teessoo onnee koorras si teessise. Sin jaaladha, si malee, sin ganu, sin gatu. Si maleen jiraadhu, sirraa sin fagaadhu, waliin jennee wal jaalachuuf sardamne. Walitti gaggabne, fira dhokannee, walitti baqannee godoo tokko keessa jiraachuus jalqabne. Haa ta'u kaa, hunduu humnaa fi amala jaalalaati. Gaafiif gaabbiin qabu. Agartee yeroo jaalalli kiliin jibba kilii uumaa jedhan, akkasumas dhaadannoon hittoo ammuma biddeen dhufutti jedhan nan dhagaan ture. Garuu arge hin amanne ture. Amma garuu argee amaneen jira. Waan taateef maal akkan si godhee hin beeku. Jaalalli keenya ariifatee fiigu suni amma fiiguu miti tarkaanfachuuyyuu dadhabee ijaajjee kabajni tuffiitti jijjiirame. Si maleen filadhuun, si maleen jiraadhuun, si waliin hin jiraadhuu dhale. Siifan du'aan sin ajjeesaa ta'e. Garuu maaliif garuu? Sinsinnii keenyatu dhume ta'aa? Waliin jiraachuutu kana qaba. Dhumni namaa kana ta'aa? Nama jaalatanin ni fayyadu malee hin miidhan. Waliin dhibbatu malee sin dhibbisan. Ni yaaduuf malee hin yaaddessan. An garuu sin miidhe, sin dhibbise, sin yaaddesse natti fakkaata. Kanaaf na miidhuu fi na dhibbisuu filatte. Osoon hin beekin yoo ta'e malee, osoon beeku siif yaaduu malee si miidhuuf sakandii tokkoyyuu yaadee hin beeku. Tarii wal hubachuu dadhabnee laata? Waa maraafuu kan darbeen darbatanii jedhu mitiire. Yoon osoon hin beekin si miidheef dhiifama. Siin garuu na miite jedhees sin himadhu. Egaa amma murtii koon sitti maana dhagaye. Garaan keenya sobaan guutamee, arrabni keenya soba dhugaa fakkeessee dubbateera. Amma namni garaa waliin jiraatu waliin jiraachuu baannus, haga namni dharaa fi namni arraba qaraa waliin turu waliin turreerra. Namni wal jaalatu waliin miidhu yoo waliin jiraachuun dadhabame walirraa fagaatee jiraachuu waan danda'amuuf, osoo ati nan miidhiin anis hin miidhamiin sirraa fagaachuuf murteesseera. Onnee jaalalaa waadaa natti kennite siif kaa'uuf waanan hin dandeenyeef hoodhuu narraa fudhadhu. Bakka isaattis deebifadhu. Kan koo garuu qalbii fi onnee koo naaf deebisi siin hin jedhu. Sirraa sin barbaadu. Maaliif yoo jettee tufanii narraa banka. Dubbadhee hin haalu. Kakuu koo sin cabsu. Sin jaaladhan jedhee ammas sin jaaladha. Hamaa kee arguus dhaga'uus hin fedhu. Ani garuu kanarra si waliin mana tokko keessa hin jiraadhu. Suurota koo daawwitii isaa caccabsi. Sababni isaas na fakkaatee si miidhuu danda'ati. Dhiifama. Ati maaliif kana erga yaaddee hin mijeessinii jettee yaaduu dandeessa. Yeroo saalli keenya waan walitti hammaateef amma kana mijeessutti nu tursiisuu waan danda'uuf sardame. Yoo dandeesse kanan siin jedhee raawwadhu. Yeroo waliin turretti wanti waliin dabarsine hunduu yaadannoo siif haa ta'u malee si yaaddessi. Kanarra siif yaaddu barbaadadhu. Madaan si madeesse ittiin fayyitaati. Ana suuraan kee qeensa miila kootii hanga rifeensa mataa kootti. Miira koo hunda keessa tamsa'ee waan jiruuf yoomiyyuu yaada kootiin si duukaan jira. Si garuu hamtuun sin argatiin jiruun sitti haa toltu. Nagaa qananiin jiraadhu. Hiriyaa koo isa dhugaa sobaan faayina waliin ture magaalaa Shaashamanneetti kan argamu yeroo san yaadataaf. Hiriyaa kee ishee fira dhoskattee si waliin mana tokko keessa jiraataa turte amma Saawud Arabiyaatti kan argamtu siifan godaanaati. Nagaatti. Jalala dhugaa si qabdu sakaalamtee lubbuu ishii guutuu waan hundaa sitti godhamtee garuu haalli kee na gurmaatee badiin koo maal lubbuu kan koo caalchisee si jaaladhee uumaa ilmoo namarraa si filadhee amala kee garuu si ifadhee. Nageenyi koo inni jaalalaa qaama tiruu kee boraafatee fi
handhuura keessirraa qooddatee onnee gosa dhahannaa onnee keen lubbuu horatee dhalateerraa kan maddee bakka ati jirtutti si haa gahuu kanan jedhu haadha koo aadde Maaliyaa Kaabriif. Haadha koo akkam jirta? Fayyaa keetii akkami ati? Anoo yaaddoo nageenya kee malee ofii homaa tokkollee rakkoo hin qabu. Haadha koo garuu baay'ee si yaadee jira. Akkamumaan si arga laata? Maaloo utuu yeroon kun walitti butamee guyyaan anii fi atitti wal agarru dhiyaate maalan godhare? Aangoosaa qabaadhee uumama waaqa jijjiiruu hin danda'u. Haadha koo yeroon xalayaa kana siif barreessuu oolmaan ati daa'imummaa kootirraa hanga guyyaa har'aatti naaf oolte natti yaadatamee keessa kona jeeqa. Kun ammoo haadha ishee ji'a 9 guutuu garaatti na baattee innuu otoo hin xiqqaatiin hanga mogoleen koo jabaatee foon koos lafeen koos wal utubee wal jabeessee hangan gargaarsa tokko malee of danda'ee dhaabbachuu danda'utti na waliin taatee kan na guddiste mitiitii. Namni guyyaa tokkoof oolmaa namaaf ooleyyuu oolmaan isaa hangam garaa nama nyaatare? Haadha koo ati jaalatamtuu dhala keef hanga ofiif yaadduun ol kan yaaddudha. Baay'een si jaaladha. Siif ani lubbuu koyyuun mararfadhu. Oolmaa ati naaf ooltetu kanaan ol waan ta'eefidha. Aayyoo koo isa ati ofii beeloftee sabbataan garaa kee hidhattee osoo garaan kee nyaachuu fedhu unuuf hoogdee osoo hin nyaatiin ooltu sanatu garaa na nyaata. Amma yoo rakkattillee wanta nuti nyaannu isa ati asiif achi fiigdee nuuf qopheessite ofii immoo utuu nyaatiin haftu sanaatu natti yaadatamee keessa koo gubee na waada na waxala. Haadha koo maal siin jedhu maal siif ta'u? Homaa miti. Haadha koo yoo Rabbi jedhee baradhee iddoo hiriyaa koo gahee siif dabarsuu bira darbee biyya koofu bu'aa nan buusaa jedhee yaada. Haadha koo yoo Rabbi jedhee yeroo dhiyootti wal agarra. Hangasittuu nagaanaaf ta'e. Ana mucaa kee Saaliyooshee Ahimad Gindhiirirra. Haadha koo kanan lubbuu kootiitiin olitti jaaladhu godina Baalee aanaa laga hidhaatti kan argamtu Maaliyaa Kaabriif. Dhaggeeffattoota qophii dambalii jaalalaa raadiyoo Oromiyaa irraa isinii darbaa jiruun hedduu akka bohaaraa jirtan waa hedduus akka irraa barattan abdanna. Egaa kanarraaf qopheeffanne gara xumuruurra geenyeeti kan jirru. Kanneen yaada nuuf qabdan karaa lakkoofsa saanduqa poostaa keenyaa 2919 akkasumas karaa lakkoofsa bilbila keenyaa 022 11 00 860 yookaan 022 11 00 861 akkasumas karaa ergaa gabaabaa 83 30 irratti yoo nuun geessan nuti immoo yaada keessan qiqindeeffannee deebisnee qilleensarraan kan oolchinu ta'a. Qophii dambalii jaalalaatiin egaa hedduun keessan xalayaa akka nu barreessitan ni beekama. Haa ta'uutii garuu hirmaannaan gama shamarraniitiin ammas ittaa cimmoo jenna. Eeyyeen egaa shamarran keenya yeroo baay'ee saalfii yookaan immoo safuu sodaachuurraatiin kan ka'e gara mana poostaatti xalayaa geessanii kennuun rakkoo ta'aa jira kan jedhu yaada dhaggeeffattoota keenya biraatii nu qaqqabe waan ta'eedhaaf yeroo dhiyootti gara iimeeliitti kan jijjiirru ta'a jechuudha karaa xalayaaleen keenya nu qaqqabu. Kun ammoo xalayaaleen mana poostaatti isin jalaatii babbadanii hafaniifallee komii gama kanaatiin ka'uun wal qabate deebii kan isin deebisu taati yeroo dhiyootti toora iimeelii qophii dambalii jaalalaa isin beeksisnaati. Akkasumas karaa feesbuukii adda addaas akkasiin ergachuu dandeessan isin beeksisna. Hangasittu garuu karaa lakkoofsa saanduqa poostaa keenya 2919 ergachuu hin dagatinaa isiniin jenna. Qophii har'aagaa bareechee qixeessee mi'eessee urgeessee akka kanatti kan isin biraatiin ga'e ani obsii filee anis kootii tarrafaati kan gulaalee ammoo masgabuu shuumiiti. Torban xalayoota isin biraatiin nu qaqqaban birootiin hanga walitti deebinutti nagaan isin faanaa ta'u.
ilma koo sin jaaladha. Dhala koo sin jaaladha.